Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Yeroo darbe akkuma beekamu obboleessa keenya Artirsii Andu'aalem Gosaa du'a haadha manaa isaarratti shakkamee mana hidhaa tureeraa jechuudha. Yeroo ji'oota muraasa jechuudha. Isa booda mana hidhaa eegii ture kaasee immoo qulqulluudha harki kee jedhamee gadi gadhiifamee abbootii gadaadhaan akka xumuramuuf jedhamee gadi lakkifamee jechuudha. Mana hidhaatii bahee jechuudha. Weellisaa Andu'aalem Gosaa yeroo har'aa abbootii gadaan eebbifamee gara hojii isaatti akka deebi'uuf heeyyamameeraa jedhamaa jira. Weellisaa Andu'aalem Gosaa yeroo murtaa'eef waltajjii muuziqaa irraa kan ture yoo ta'u, hamma garuu sirna gadaa fi duudhaa abbootiitiin kadhannaa fi eebbi barbaachisu godhamee fi gara hojii ogummaa isaatti akka deebi'uuf abbootiin gadaa isaaf eeyyamaniiru jechuudha. Namni kun haadha manaasaa shakkamee mana hidhaa ture yeroo muraasa turellee akka abbootii gadaatiin immoo xumuramuuf godhameefiiraa jechuudha. Amma abbootiin gadaa maatii qananii fi isa gidduutti akka firoomanii akka adda hin cinne yookaan immoo garaan isaanii akka walitti fayyuuf jaarsolii fi abbootiin gadaa jechuudha. Isaan gidduu deddeebi'anii turanii amma jaarsummaadhaan xumurameefiiraa jedhamee baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa namni kamiyyuu yoo harki isaa qulqulluudha jedhamee gadhiifame garuu mana hidhaati. Abbootiin gadaa immoo amma immoo hojii isaatti akka deebi'uuf jedhamee kadhannaa fi eebbi godhamee isaaf xumurameera, isaaf eeyyamameera jechuudha. Haadhaa fi abbaa qananii walitti araarsaniiru jechuudha. Andu'aalem faana walitti araarsanii ka'anii isa booda kanaan booda hojii keetti deebi'uu qabdaa jedhaniiru isaanii. Kanaaf abbootiin gadaa duudhaa fi kadhannaa isa barbaachisuun akka ogummaa isaa duraatti artistii isaa duraatti deebi'uuf kadhannaa isaaf godhaniiru. Baay'ee nama gammachiisaa dhugaa dubbachuu fi haa ta'u malee kan du'etu bada malee silas kan jiru homaan ta'u nuuf isheenis obboleettii keenyadha. Oromummaatu walitti nu qabra. Innis sanuma lamaan isaanii nuuf tokkuma. Haa ta'u malee Waaqayyo baga isaa walitti araarse homaa miti. Isheen silayyuu namni kamuu guyyaa isaa malee lafa kanarraa hin deemu. Isheen immoo Waaqayyo mootummaa isheetti isaa simatu. Inni harki isaa qulqulluus ta'eera. Harki kee qulqulluudha jedhamee gadhiifameera mana hidhaati. Amma immoo abbootii gadaa fi duudhaa akkaataa aadaa fi abbootiin gadaa kadhannaa godhanii fi muuziqaa keetti yookaan immoo iddoo waltajjii keetti artistii keetti deebii jedhanii isa eebbisaniiru. Kun oduu baay'ee namatti tolu. Baga Waaqayyo isaan maatii ishee fi isa baga Waaqayyo maatii isaa walitti isaan araarse. Isiniin jedha obboloota koo. Nagaan naaf tura. YouTube yeroo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.